Ashama akkam nagaa jirtu ani Yoobsan Abbabeeti. Yoobsan argu YouTube channel like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Egaa akkuma yeroo darbee ogartiiwwan kutaa torbaffaa waliin ilaalaa ture. Har'a immoo ogartiiwwan kutaa shanaffaa kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Egaa kutaa shanaffaa kunis ogartii yeroo dhufu mata dureen isaanii tokkodha. Haalota keessa isaaniitu garaagarummaa uumuu ala wal fakkaatu jechuudha. Haa ta'uyyuu malee garuu ogartiin maal fakkaata kutaa shanaffaattis ta'e kutaa gajjallaa keessa jirutti kan jiru kan waliin ilaallu ta'a. Kutaa shanaffaa boqonnaa tokkoffaa barannoo tokkoffaa kan waliin ilaallu ta'a. Innis immoo caacculee ogartiiwwanii kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Caacculee ogartiiwwanii yeroo darbe keessatti ilaalle caacculeen yookiin bareedina artiidhaaf yookiin immoo ogartiidhaaf warreen bu'uura ta'an yookiin immoo miidhagsitoota ogartii warreen ta'an caacculee jedhamu innee waliin ilaalle ture jechuudha. Har'as egaa kutaa shanaffaa keessattis immoo caacculee isaanii kan yeroo ilaallu inni tokkoffaan hubannoo akkamii qabna. Caacculee ogartii kanarratti artistaawaa jechuu fi caacculeen isaa maal garaagarummaa isa jechuudha. Caacculee ogargaa yookiin waan kallattiidhaan ijaan arginu keessatti hojiin ogargaa tokko gurmaa'ina qabiyyee. Gurmaa'ina qabiyyee kan jedhu kan wal fakkaatinsisaa yookiin qabiyyeen waan nuti irratti ilaalaa jirru yookiin barachaa jirru wal fakkaachuu isaaniitu gurmaa'ina qabiyyee ittiin ibsamu ni qabaatu jechuudha. Gurmaa'inni qabiyyeewwan kana immoo akka galteetti tajaajilu kun immoo caacculee ogartii jedhamu yookiin ogargaa jennaani. Akka galteetti jechuun meeshaa ta'anii jechuudha. Yookiin immoo gibaatii isa jennu jechuudha. Meeshaawwan dursanii dhiyaachuu danda'a yookiin qophaa'anii argannu caacculee ogargaa jechuun hundeedhaan walitti dhufanii yookiin immoo ijaaramanii kanneen hojii ogargaa tokko uuman jechuudha. Kanaaf uumama hojii ogargaa tokkoof ka'umsi caacculee ogartii akkuma dhalli namaa oksijiinii malee jiraachuu hin dandeenye hojiin ogargaa tokko immoo caacculee ogargaa malee uumamuu hin danda'u jechuudha. Caacculeen ogargaa kun immoo meeqatu jiru? Torbatu jiru. Isaanis warreen kana tokko isaaniiti jechuudha. Torban isaanii kuni caacculee ogargaa torba tokkoffaa sarara boca foormii halluu bakka sookisaa fi vaaliyuudhaa jechuudha. Warreen kuni warra caacculee ogartii yookiin ogargaa warreen bu'uuraa ta'an warreen jalqabaa ta'aniitu warreen tajaajilan torban jechuudha. Warri kuni warreen caacculee isaa yookiin immoo ka'umsa gurmaa'insa sagalee caacculeedhaaf yookiin ogartii bareechanii caacculeen bu'uura ogargaa keessaa tokko sarara. Sararri immoo qindoomina tuqaaleerraa kan ijaaramudha jechuudha. Qindoomina tuqaaleerraa kan ijaaramu yeroo ta'u qaama yookiin daangaa boca tokkoo kan argisiisuu fi daangessu jechuudha. Sarara jechuun qaamaaf daangaa qaamaa wantoota nam-tolchee fi uumamaa ta'an hunda irratti kan argamu sararadha jechuudha. Sararri hojii ogargaa yookiin saxaxaa keessatti immoo gahee guddaa qabaata. Kunis immoo fakkii fakkeessuu keessatti boca kallattii sochii ilaalchaa akaakuu amalaa fi hiika mataa isaanii akka qabaatan immoo kan gochuu fi jijjiiruus ni danda'a jechuudha. Sarara kamirra jirra? Sarara tokkoffaa, sarara lammaffaa, boca kamirra? Amala akkamii, fakkii akkamii irratti, kallattii akkamii irratti, sochii ilaalcha akkamii irratti sararamuu qaba isa jedhu sana miidhagsuudhaafidha jechuudha. Caaccuun sararootaa kanaaf nu fayyada jechuudha. Inni kan biraan akaakuuwwan sararaa keessaa immoo sararri immoo akaakuuwwan 9 qaba. Sarara dhaabbataa, sarara dalgee, sarara shaffaxaa, sarara dambaliyaa, sarara jajallaa, sarara mammaramaa, sarara geengoo, sarara mololoo fi sarara golboo jedhamaniitu beeka akaakuuwwan sararaa 9 keessaa jechuudha. Akaakuun fakkii qubee fi lakkoofsa kamiyyuu uumuun dura akaakuuwwanii fi amaloota sararaa addaan baasuun barbaachisaadha jechuudha. Isaan kun egaa akaakuuwwan sararaa 9tu jiran keessaa isaan duraati jechuudha. Sarara dhaabbataa kan nuti jennu kun bifa qubee lakkoofsa tokko asii gad dhaabbate yookiin immoo kallattiimaan dhaabbatee nutti argisiifamu jechuudha. Inni kun addanatti kan argannu jechuudha. Kun sarara dhaabbataa jennaan. Sarara dhaabbataa kallattii gubbaa gara gadii yookiin immoo jalaa gara gubbaa kan sararamu ta'ee fakkii fakkeessuu keessatti wanta of danda'ee madaala isaa eegee dhaabbatee jiru tokko argisiisuudhaaf sarara dhaabbataa kana fayyadamneetu argisiisna jechuudha. Fakkeenyaaf biqiltuun fageenya irraa mul'atu tokko hundee fi dameewwan qabaachuu ni mala. Garuu
yoo ijaan hubanne ilaalle sarara dhaabbataa waliin kan wal fakkaatudha jechuudha. Kanaaf kana fakkeessinee yookiin immoo kana ilaalleetu sarara dhaabbataa tokko nu fayyada jechuudha. Kunoo biqiltuun kun sarara dhaabbataa kan nuti argaa jirru baala isaa irra keessa jallisaa wantoota baay'inaan qabamee jira jechuudha. Sarara dalgee kan jennu immoo sarara ciisaa ta'ee jechuudha. Sarara dalgee kun dalgaan guraachaan sararamee jechuudha. Sararri dalgee immoo kallattii bahaa gara kallattii dhiyaatti yookiin immoo kallattii dhiyaa gara kallattii bahaatti kan sararamu yookiin immoo mirgatti kan kallattii bitaatti kan sararamu ta'ee fakkii fakkeessuu keessatti wanta diriiree ciisee jiru tokko kan argisiisu jechuudha. Kun bifa sibiilotaa qabatee kan jiru yookiin immoo ciisee jira jechuudha. Waan ciisee jiru tokko ittiin agarsiisuuf kan nu fayyadudha jechuudha. Inni kun sarara dalgeen sarara ciisee jiru kan nu agarsiisu nu fayyada jechuudha. Kanaaf sararoota kanaaf sarara dalgee tokkodha jechuudha. Inni sadaffaan sarara shaffaxaati. Sararri shaffaxaa kunoo ciisaas miti dhaabbataas miti jechuudha. Sararri shaffaxaa yeroo hunda kallattii bitaatti yookiin immoo kallattii mirgaatti hirkatee sararama. Kana jechuun immoo sararri shaffaxaa akka sarara dhaabbataa guutummaa guutuutti of danda'een dhaabbatu yookiin immoo akka sarara dalgee guutummaa guutuutti diriiree kan ciisee miti jechuudha. Kun ishee jalqaba gosa lamaan kan walitti galalanii jiranii jechuudha. Dhaabbataa jechuun hin dandeenyu kun dhaabbataas miti ciisaas miti jechuudha. Garuu sararamaniiru kun kana fakkaatu jechuudha. Sarara shaffaxaa jennaan. Sarara shaffaxaa kana keessatti immoo faayidaan sarara shaffaxaa fakkii kaasuu keessatti wantoota sochii ariifachiisaa irra jiran namoota fiigaa jiran ittiin fakkeessuuf nama fiigicharra jiru bokkaa qilleensa keessa irra oobuu fi kan kana fakkaatan ittiin fakkeessuuf. Amma namoonni kun fakkiin kun fiigaa jiru shaffaxaadha jechuudha. Kan isaan fiigaa jiran malee qaxxalanii dhaabbatanii akka sarara dhaabbataatti yookiin immoo sarara dalgeetti miti jechuudha. Shaffaxaadha kan isaan fiigaa jiran. Kun namichi akkanatti qixa tokkorra dhaabbatee jiru. Isheen illee akkasuma inni bitaarraa gara mirgaatti fiigaa jiru illee akkasuma jechuudha. Kun sarara shaffaxaa jennaani. Sararri shaffaxaa haala kanaan kan nu fayyadudha. Inni kan biraan sarara dambaliyaa. Sararri dambaliyaas sarara jajallaa fakkaata garuu sarara qixxee hin taane yookiin immoo sarara golboos kan hin taane sarara dambaliyaa jedhama. Kan yaa'aa jiru takka ol bahee takka gadi bu'ee takka ol ka'ee jechuudha. Sarara dambaliyaa sarara kofa yookiin kofa hin qabne ta'ee kallattii hundumaatti maal sararamuu kan danda'udha jechuudha. Faayidaan sarara dambaliyaa fakkii fakkeessuu keessatti wantoota sochii dambaliyaa argisiisan kanneen akka yaa'a bishaanii, labooba abiddaa, daandii, konkolaataa, gaarreen, lafa tabbaa wal qabate ta'e ittiin argisiisuudhaaf jechuudha. Tabbadhaa takka gadi bu'ee dhoqooqoo yookiin bowwaataa takka immoo tabbatee kan inni itti agarsiisaa jiru jechuudha. Inni kun sarara dambaliyaa jenneetu ilaalla jechuudha. Inni shanaffaanii sarara dambaliyaa kun kana fakkaataaf isaa inni arfaffaan immoo sarara jajallaa. Sararri jajallaa kun sarara hundumaa yookaan of keessatti qabatee kan bakka jajallaa kan ta'e sarara sirriitti naabannee jechuudha. Sararri jajallaan gaa immoo sarara kofa qabu yoo ta'e kallattii hundumaatti maal ta'u sararamuu kan danda'u. Sarara jajallaa sarara dambaliyaa irraa kan adda taasisu sararri jajallaa kofa sararamuu danda'u qabaachuu isaati jechuudha. Tokko asii ol sararuu asii gadi safarree ilaaluu dandeenye qofa uumaa jiru jechuudha. Caafi isaanii irratti kun addantu qofa tokko addantu qofa tokko qofa lamannee ilaaluu dandeenya. Sararri jajallaan fakkii kaasuu keessatti wanta qabee wanta cabee yookiin baqaqee jiru tokko argisiisuuf fayyada. Fakkeenyaaf qaruuraa gar-tokkoon cabee haamtuu ilkaan qabuu fi kan kana fakkaatan ittiin fakkeessuuf kan gargaaru jechuudha. Kun haala kanaan sararri tokko tokkoon ishee sararri haamtuu kanaa yookiin maacidii kan jennu kun beekamtee jirtu kun sarara jajallaa jennaan. Inni jaaffaan sarara mammaramaa. Sarara mammaramaa immoo sarara mammaramaa gundoodhaan kan nuti argisiisuu dandeenyu. Hodhaa gundoodhaan kan nuti argisiisuu dandeenyu sarara mammaramaa jennaan. Sararri mammaramaa sarara kana fakkaatanidha jechuudha. Sararri mammaramaa sarara tuqaa tokko irraa ka'ee osoo walirraa hin citin mammaramaa adeemee tuqaa irraa ka'eetti sarara hin deebinedha jechuudha. Jalqaba sararri tuqaan keenya kun addaan kanaatti irraa kaateetti. Kun addaan kanaa geengoo adii irraa kaatee garuu bakka kanatti deebi'ee dhufee osoo hin taane bakka kanatti xumurame kun. Bakka kanatti inni kun akkasuma eessatti xumurame kun addaan kanatti xumurame. Naannee dhufee jechuudha. Kanaaf sarara bakka isaatti hin deebinedha jechuudha. Kunis immoo meeshaalee manaa keessaa kanneen akka gundoo, raammolee lafarra lo'an kanneen akka bofaa, raammolee xixiqqoo kan kana fakkaatan sarara mammaramaa qabaachuutiin kan isaan beekanii fi caacculee ogartii keessaas immoo sarara keessaa tokko jechuudha. Sarara geengoo. Sararri geengoon immoo oo kan ta'e walumaa galatti jechuudha. Sarara geengoo jennee kan nuti argisiisnu immoo sararri geengoo sarara tuqaa irraa ka'ee naannee deebi'uudhaan sararri geengoo handhuura irraa kallattii hundatti wal qixa ta'edha jechuudha. Sararri geengoo sarara mammaramaa irraa adda kan isa taasisu sararri geengoo tuqaa irraa ka'eetti deebi'uu isaati jechuudha. Sararri geengoo fakkii fakkeessuu keessatti wantoota boca geengoo qaban kanneen akka kubbaa, gaachana, gommaa, konkolaataa, kuduraalee, muduraalee boca geengoo qaban ittiin
mirkaneessuuf yookiin ittiin bocuuf kan nu gargaaru sarara geengoodha jechuudha. Inni kunis kun sarara irraa keetti sarara deebi'ee galudha jechuudha. Kun sarara tuqaa irraa kee taane tuqaa sanatti deebi'ee galuu danda'a jechuudha. Sararri keenya tokko tokkoon isaanii sarara mataa isaaniitti dhufanii warreen galuu danda'anidha. Saddeettaffaan sarara molooloo yookiin luffee jedhamudha. Sararri molooloo akkuma sarara geengoo tuqaa irraa keetti naannee sarara deebi'udha. Garuu sararri molooloo handhuura irraa kallattii hundatti wal qixa miti. Wal caalaa jechuudha. Sararri molooloo fakkeenya wantoota boca luffee qaban kanneen akka fuula namaa, ija namaa fi kan kana fakkaatan boca luffee kan qabaatanidha jechuudha. Bifa kanaa kan qabaatan. Bifa geengoo kun yookiin immoo bifa buuphaa hanqaaquu kan fakkaachuu dhabuuti jechuudha. Inni salgaffaan sarara golboodha. Sararri golboo akaakuu sarara kallattii hundatti golbatee argaa sararamuu danda'u. Sararri golboo fakkii fakkeessuu keessatti fakkii kana akka dandeessaa, waa addeessaa yookiin ji'a jalqaba baatee mul'attu gara hamtuu fi kan fakkaatan fakkeessu. Suuf kan nu fayyadu haamtuu yookiin maacaliisa jennu kan kana fakkeessa kunuuti jechuudha. Ila kun geengoo ishee kun maal taate sarara golboodha jechuudha. Golboo kun addana kanarraa gadi akkanatti kan inni sararee jiru golboo kan taate jechuudha. Sararri golboo kun kan ittiin sararree ilaaluu dandeenyudha jechuudha. Inni kan biraanii lammaffaa bocadha jechuudha. Bocni caacculee yookaan gargaarsa keessaa tokko ta'ee yommuu sararoonni akaakuu gara walitti qindaa'an kan uumamu jechuudha. Kunis immoo hojjaa dheerina qofaa kan qabanii fi sadarkaa fakkii qofaatti kan mul'atan harkaan tuttuquu yookiin lafa ol kaafamuun kan hin danda'amnedha jechuudha. Kan hin dandeenye yeroo ta'an isaan kun boca caacculee jedhamaniitu beekamu jechuudha. Isaanis immoo waraqaa yookiin gabatee gurraacha irratti yoo kaasaman ijatti mul'atu malee harkaan ol kaasuu hin dandeenyu jechuudha. Sararoonni akaakuu garaagaraa kan walitti qindaa'anii boca wanta tokko argisiisuu hin danda'u jechuudha. Sararoota qofa diriiraa tokko irratti hojjetamu immoo amala diriiraa yookiin fuula lama qabaachuu isaatiin beekama jechuudha. Kana jechuun wanta sarara qabaa hojjetame sana wanta irratti hojjetame sanarraa addaan baafachuuf nu gargaara jechuudha. Kan biraanii gara biraatiin immoo bocni sararaan hojjetamu daangaa waan hojjetame sana argisiisuu nu fayyada. Wantoonni boca ta'an hundi immoo kan of danda'anidha. Dhaabbachuu hin dandeenye kanneen akka fakkiiwwan adda addaa giraafiiwwan garaagaraa fi kanneen kana fakkaatanidha jechuudha. Wantoonni naannoo keenyatti argamanis immoo hedduun isaanii boca bu'uuraa kan qabanidha jechuudha. Fakkeenyaaf boca bu'uuraa keessaa geengoo yoo fudhanne aduu yookiin ji'a goobanii waliin wal fakkaatu. Boca bu'uuraa jedhamu kan beekaman kan akka rog-sadee, iskweerii, reektaangilii, roomboosii, tiraapizeemii, geengoo kan fudhatan jechuudha. Isaanis immoo iskweeriidha. Arfaniin geengoo zeerotaatti kan ka'e reektaangiliin illee afuriin qofa kan qabu. Rog-sadee qofa sadii kan qabaatu. Roomboosii molooloo kan ta'e kun peentaagoonii, heksaagoonii, heptaagoonii, oktaagoonii, noonaagoonii, tiraapizeemii warreen jedhamu haala kanaan warreen qabaatanii boca keessatti warra ramadamanidha jechuudha. Inni sadaffaan foormiidha. Foormiin immoo kaartoonii mukaa dhoqqee fi kan kana fakkaatan irraa kan manatti yookiin immoo konkolaataa hojjechuuf kan irraa shaakalluu keessaa isaan tokko ta'anii warreen sanaaf jechuudha. Foormiin caacculoo gargaara keessaa tokko ta'ee yommuu bocawwan garaagaraa walitti qindaa'an kan uumamudha jechuudha. Kunis immoo hojjaa dheerina dalgee kan qabanii fi qaama fiizikaalaa qabaatanii mul'achuu akkasumas harkaan qabamuu yookiin lafaa ol kaafamuu kan danda'anidha jechuudha. Wantoota foormii ta'an hunda kallattii addaa irratti naannofnee ilaaluuf kallattii maraan daawwachuu ni dandeessa jechuudha. Eenyu foormiin caacculee fakkeenyaaf foormiiwwan bu'uuraa kan jedhaman kanneen akka koonii, kiiwubii, siliindarii, giloobii yookiin isfeerii, piraamidii fi kan kana fakkaatan maqaa dhahuu hin dandeenya jechuudha. Kanaaf foormiin of danda'e kan dhaabbatuu fi kallattii maraan kan ilaalamudha jechuudha. Isaanis kun reektaangiliin kallattii arfan isaa naannessinee ilaaluu dandeenya. Rog-sadee naannessinee ilaaluu dandeenya. Geengoo kana naannessinee ilaaluu dandeenya. Giloobii irratti fakkeenya giloobii jechuudha. Iskeerii kun boca afuriin jira waan ta'eef boca karaa isaatii ilaaluu dandeenya. Kiiwubiin kun illee akkasumatti jechuudha. Kanaaf warreen kun foormii jennaani. Tokko tokko isaanis immoo bifa fakkii dibuutiin illee ilaaluu dandeenya. Gurraacha adii jennee karaa gurraacha karaa adii irra keessaatti inni ilaaluu tokko isaanii ilaaluu dandeenya jechuudha. Inni arfaffaan halluu. Halluu jecha halluu jedhu maqaa waliigalaa kan halluu maraaf dhaabbatu kan bakka buutee halluu jechuun bifa wantoota yeroo carallaan yookiin xiyyiifaa qaamolee wantoota irraa qubatu kan uumamu wantoonni addunyaa irratti argaman kan uumamanii fi namtolchee ta'an halluu bifa garaagaraatiin kan miidhagan halluu jedhamu jechuudha. Uumamni addunyaa kanarraa immoo wantoota halluu bifa akkamaatamaan lakkaa'aman guutamee jiraatudha jechuudha. Isaanis immoo lafti biqiltoota abaaboo adda addaatiin qabiyyee uwwifamtee jirtu fakkeenyaaf yeroo ilaallu halluu magariisa, bica, keelloo,
kanneen jennu sun halluu gosoota adda addaatu jiru jechuudha. Isaanis og-bargaa keessattis miidhagsuuf bareechuudhaaf kan nu gargaaranidha jechuudha. Haga kanaatti kan ilaalle waliin ilaalle turre jechuudha. Yoo isin tole yoo ibsan argu YouTube chaanal laayik, sheer, sabskiraayib gochuun hin dagatinaa. Argama halluuwwanii yeroo biraa akka walitti deebiin ta'a.